stop. How about internet blackouts? There is no any time internet was blocked. I mean, who should people believe? Well-known, well-respected human rights groups? Yeah, we need to do further investigation. But I think you do. I mean, first of all, the internet in the country is very, the service is very low. The coverage is very low. And, but I have not come across any incident where internet So you haven't was come blocked. across detained protesters, you haven't come across detained journalists, you haven't come across internet blackouts? No. That's very convenient given it's well documented by human rights observers. I have not. I'm a human rights advocate. I have not. Okay. I have not seen any. Television Al Jazeera irratti dhiyaatanii interview kennitanii turtanii interview kana keessattiyyuu dubbii ijoo gurguddaa kaan keessaa tokko waa'ee interneetii ciccitu wajjin dadhabina qaba malee ciccitaan jiru kan jedhu kaastan garuu iddoo tokko tokkotti immoo amma yeroo interneetiin ciccitutu mul'ata. Iddoo adda addaatti kanamee maalirraa kaatanii akkas jettan warri rukutu yaadii keessan achirratti interview sillaattan. Gaarii galatoom gaafii kana gaafachuu keetiif Al Jazeera irratti dhiyaadhe tokkoffaa audiensiin Al Jazeera sun audiensii addunyaati. Yeroo tokkoon uummata miliyoonatu ilaala jechuudha. Wanti ammataa qabu audiensii san jechuudha. San mataa qaba jechuudha. Biyya keessatti dhugaadha bakka adda addaatitti interneetiin nageenya hojii wal qabatee bakka hojjanni ni jira jechuudha. Yeroo hojjanni jira jechuudha. Gaafa amma asaaminoon Baardaaritti okkora kaasee haala sana hamma to'ataniif interneetiin hin turre. Gaafa loltuun hangi tokko shira muummicha keenya irratti xaxuudhaaf mana masarraa dhufanis haga haalli sun to'atamutti hin turre. Dhiyoo kana ammoo biyya keenya Oromiyaa dhiyaa Wallaggatti nageenya hojii wal qabatee interneetiin yeroo adda addaatitti ni ciccita jechuudha. Kun beekamaadha kana ana dhiisiiti. Annama jireenya kiyya guutuu uummata kiyyaaf xabaqaa ta'ee abukaatoo ta'ee gaafa dukkanaa keessattis televezyiinii fi reediyoo namaa kadhataa maqaa Oromoo jiraachise dhiisiiti namni biraallee waan kana dogoggoruu hin danda'u. Yeroo adda addaatitti kun akka hin jirre ni beeka jechuudha. Kan waliinis wal qabatee achumaa'u kun jaalmaaroonis sagalee qulqulluu ta'e intervii sa'aa tokko guutuu ta'e si kenna jechuudha. Yeroo hojjetus jira yeroo hojjennis ni jira jechuudha. Kanaaf kana akka wallaalee miti yeroo sanitti audiensiin kiyya audiensii addunyaati. Gaafiin na gaafetes Itoophiyaa keessatti silkii fi interneetii uggurtuu jennaan lakkiin uggurruu. Garuu humna gahaan qabu jechuudha. Kanaafuu wanti almataa qaba. Kallixa Wallaggaa kana quban qabdammoo maaliif yeroo sana akkasitiin quba qaba malee kun waan turaadha. Ni beeka. Garuu gaafiin ani yoo sanitti gaafatame ka biyyaati. Biyya waan na gaafataniif interviinis hedduu jarjarsiisaa waan tureef yeroo sanitti ani audiensii addunyaati waan haasa'uuf Itoophiyaa keessa lakki interneetiin fi silkiin laafina qaqqabamanii. Miidiyaa hawaasaa irratti garuu waan deemaa ture waan dhugaa jiru hin mul'isne Leencoon kan jedhu akkasitiin kaasan. Hin dogoggorsiisanii argitee yoo itti hiikanii kennan akkasitti lafa kaa'anii gaafina.